bilbila tokko irratti akkaataa miseenjarii lama waatsaapii lama feesbuukii lama iimoo lama telegiraamii lama aappii lama godhatanii fayyadamuu barbaadan osoo pilaastoorii keessaa hin buufne aappii bilbila keessanirra jiru kan lama godhatanii akkoontii garaagaraatiin yookiin lakkoofsa bilbilaa garaagaraatiin fayyadamuu akkaataa dandeessanii isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyyoo kan akka namni baay'een argeetti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaatuun hordofa. Aappii tokko bilbila keessatti gad buufachuuf isin barbaachisa. Aappii kanaas gad buufachuudhaaf as gurguroomi keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobisitanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jolarra sanii baasar tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com kajoo har tura tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan sisteessi fidaa asirratti ikoonii sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee ma na kaa barreessanii achi booda sarchii fuulduraan gadi gootu sarchii gootu achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii keessatti buufachuudhaaf sirra lutaa gadiyeemtu manumaati achi booda dhumarratti kana mataan kan barraa aappii as tokko buufadha akka jalatti daawulood kajattirti daawuloodii tan sottaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufatanii hayya daawwatan kiyyaa aappii kan buufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan siif banamaa asirratti fakkiin pilaasii yookiin aad kajattu jirti ishee tura tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan aappii isin bilbila keessatti qabdan hunda isiniif tarreessa jechuudha fakkeenyaaf yoo waatsaappii lama godhachuu barbaadan asirratti aad kajattu fuulduratti jirti ishee tura tokkoof kilikni gootu amma akkuma asirratti amma argaa jirtan waatsaappiin nuuf baramee jira jechuudha karaa salphaa ta'een amma akkaawuntii itti guutanii yookiin lakkoofsa bilbilaa itti guutanii banachuu dandeessan jechuudha bifuma wal fakkaataa ta'e miseenjaraas feesbuukaas iimoos telegiraamaas jechuudha akkuma kanatti lakkoofsa garaagaraatiin yookiin akkaawuntii garaagaraatiin banattanii bilbila tokko irratti lamaa sadii gootanii fayyadamuu dandeessan.